Lukkoyyaana gatii bushaa'aa kan ta'een birri 1,000 keessa birri 5 deebii kan qabula. Lukkoyyaana mataa sabicha nyaattanii fixxanii lukkoyyaana kormaa. Lukkoyyaana baay'ee kan manyaa'u baay'ee kan mi'aawu foonsa. Lukkoyyaana la kana bicha mataa isaa bicha nyaattanii fixxanii Lukkoyyaana ta sarbaan saa maal fakkaata kun Lukkoyyaana maaloo maa gabaanii tana mana ta'u wayyitu malee gurgurattu ati achi buti mee xiqqoo ishee eessattan buta namichu maal taateeti kan wayyitu malee gurgurtu hin daakoo maa jeeqtan daakoo dirbiin hiitee gurra maalan iyyana mana gabaarra dhufee dhufu hin jira lukkuu kee isa lukkuun kee ganama iyyitudha anatu iyya sitti fakkaatee lukkuu kee irraa malte iyya sitti hin fayyadamu Lukkoyyaana maal kuni maal la jeeqaani kun immoo eessaa dhufe zim jedhee gurgurattu moo mirgan qaba Lukkoyyaana kan goobita kormaadha Lukkoyyaana kan saadaltuudha kan gogormaadha Lukkoyyaana unqulaali 30 wajjin Lukkoyyaana ati jalqabdee mitiiree otoo inni iyyitanaan jettu maal goota kana Lukkoyyaana kan goobita asirrattaan hin daakoo ayyaanaaf kan ta'u unqulaali 30 wajjin jettaan kan goobita maani namichu nun jeeqimmi abannaate gurguradhu naa maaloon achi narraa fudhadhu achi siqi nama yoo ta'u baate gabaa keessaa sii ba'u furii deemee sirraan bareessee iyya kana dhaltu gurgura Lukkoyyaana beekta faayidaa ishee kan gogormaadha maalitti beekta faayidaa ishee unqulaalii kan hin qabne duwwaa isa kana Lukkoyyaana Kot kan koobiti ila kilo kana garte ajjeeseetti kenna jo Lukkoyyaana maal goota bitta kana si birri 1,500 bicha def sau si jedhee buupaasan jiru abeet kormaani buuphaa buusaati maal taate buuphaa buustaa kormaa akka keetti Lukkoyyaana namichi ta'u yoo Kot kalo Lukkoyyaana kot sagana si wayyaana jedhe kan koobiti akkamitti dhaltuu bittatti unqulaalee qabaan siin jedhan Onkulaalee kee dhaqii gabaatti suuqiitti gurguradhu onkulaalee kee kun maal si godhaa miti ni beekaa ayyee Indaaqoo gurgureen beeku siif bareedina kee kanaaf jedhee jechuudha ayyaana kanaan birrii 1,300 mudadhu meeti 1,500 ture garuu baay'ee gatiin isaa ol kaadha maalinni maal reedhamoo koottatti isa qabeenan lallaala qoy kan sallaa kan saadhaltuudha kan kootirra mi'aa ati maal taate kanan mi'aa laa foon ishee nyaadhee argeera laa kanan mi'aati maal goota nyaadhee argeera fidi nama naani bitadhu dhaltuu keeyu mee kana jettee obboleessa gatii lukku bareedduu unqulaalee 30 kan qabdu garaa keessaa jechuudha akka ajaa'ibaatti gatiin ishii baay'ee ol kaadha baay'ee xiqqoodha maal kumaaf 100 bada unqulaalee 30 wajjin dabarta maatii kee wajjin faa gootee kan ittiin dabarsitu ayyaana ingeessimoo kun maatii wajjini kan koobitti Indaaqoof lukkuu si galee amma isa kana odoo bittee jechuudha ati maal si godha unqulaalis ganaa bitte foon sammiyaa jedhee garaa maal beenyaa san beekun akkasumaan iyyee gurgura kuni indaaqoo ajaa'ibaan sin jedha kana bittee naan deebitee torba hin bittaan nan jeeqina kana jee maayyi taate akkasitti malee gurgurtooti Adama gurgurachaa dhaltuu kee gurguraa maalitti maa wal loltuu siin akkanuma inni gabaa kanatti ilaalee to bitaa tannatti tole keessa waan ta'eef si waliin lolina akkasuma waliin lolina akkanuma godhan gabaa ayyaanatti dhufeen beeku anamma sinirraa daangabuuni lukkuu keessa gurguraddaa ati indaaqoo isa bitadhu laaltee jechuudha indaaqoon ariifidha fuudhadhu maal goota unqulaalii 30 of keessaa qabdiin siin jedha alatti siin jedhe garaa keessa jira as keessa jira
Kan bu'eera ta'e immoo Aha, akkatti nama gowwoomsisa. ammoo qaltee laaltee yoo ta'u baate naa deebista rakkoo qabu. Gurgurattee miti reetis kunoo. Abbootas gabbaa'e maamataan hojjeekta hondaa koo. Gurgurattee itti qaama sitti namne. Lukkuu ayyaana kan koo bitaa laa mataa isaa bicha nyaattanii bittan qaala. Indaaqqoo mataa nyaatu immoo biyya gatti maali? Kan keenu kan nyaatu si aga. Indaaqqoo mataa nyaatu nama maali muudii balleessitaa gabaa balleessitee mati. Muudii jettee. Maanni muudiin? Lukkuu ayyaana gurgurattee qaamatis. Gurri karaa tokkoo bakka qabatu makeetiif na duude. Atis wayii fi Gabaa- lukkuu kana dhaltuu gurgurta. Lukkuu ayyaana namichuudha nadhiisi sitti beela nadhiisi. Maal oola nama kun Nadhiisi beela lukkuu kana akka inni lukkuu kana ayyaana kanatti laa hojiin ala si taasisa yoo ta'u kottu bila. Eelaa lukkuu ayyaana maal fakkaata. biraa kootu sagana si wayyaana si jedhe. Sittani mamiti. Kootu. La mataa isaa kana bicha nyaattee fixxu. Anamo si bitara. Orrar. Inni kubsata indaaqqoo isa koottati ishii kana fudhata. Kan koo wayyan mi'a. Indaaqqoo kubsatu gabaa fidee gurgurama naannoon akkanaa. Kan dhaltuudha. Gatiin samee. Gatii ishii hin bitta jedhee nama naga. Birrii 1,500 turte. Birrii ila siif jecha ayyaana kanaaf jecha kaa'anii. Ani mi'eessine egaa akka namoota sakaanii birruma 1,500 kan dhaltu. Koottati. Ulfaatu lukkuun kee maal Kootu gatii qinnaa shan kulaalis soddoma wajjin. 1,500? 1,500 summa. 1,500 kiiloon qabu lukkuun kee. Maal kiiloo qofa malee? Kiiloo maatti got kiiloo maal? Ulfaatiin irratti baay'ee xiqqoodha. Ulfaatina kanarra maal gootamee kanarra immoo hatama fakkeenyaaf kiiloo kee hangati ulfaata ila inni yoo jette la mataa isa kana nyaattee bittu. Maali kun homaan qabu barbaallee ofirraan qabu deebisii immoo fayyummaa namtisa. Baallee nyaattamoo maatti godhatanii baallee toonsaa barbaadde miti. Homaa ijatti na guutuu dide waan san beeku. Lukkuu bakka ati deemu hin taatu jechuudha. Lukkuu ayyaana lukkuu. Kootu. Yeroo akkam har'a gabaadha. Hop ilaala inni amma dhufe. Meeqa jettee nati ishee kana? Kun 1,100 qofaadha. Indaaqqoo mirxiyyeedha. Waan jedhamu. Meeqa? Unqulaalii garaadha qabdi. Unqulaalii 30. 30? Qaltee keessaa yaasta. Kana kophaatti unqulaalii kophaatti hojjettaa. Maal si godhadhaa isaa? Situ beeka akka isa caala. Gati. Gabaa koo maal jeekta nama naa ta'u? Lukkuu ayyaana lukkuu as kenni gabatii. Ajjeesuun jedhama. Beekaa gabaa na jeeqa. Lukkuu ayyaana birrii 1,000 keessa 100. Qabate inni fayyaan qabu akkanuma. Kun Meeqa jetteeti? Meeqa nama bitadhee deema sanaa manna. Homaa natti tolteetti garuu dhibba ulfaatti. tokko sin jedha. Indaaqqatti dinqiidha. Torbee dhuftee bittaan sin jedha indaaqqoo ajaa'ibaati. Baay'ee kana biraa meeqan gurgureen sin jedhama. Gatii meeqa? 1,100? Isa dhumaa natti meetii fudhee. Si waan ta'eef ansi ilaale gabaa galgalaatti Namichi gabaa kottu ayyaana. kan goobiti kan dhaltuudha. Kan saamii. Tasgabbaa'ee maama Lammaan taana keessan jeeqa irraan gurgurata. bitoon. Maa inni wanti keessan? Har'a gabaa dhuftanii? Jeeqaa jira isa kanatu. Akkanuma indaaqqoo Kana gurgureen bituu iftee beeku. akkamitti bittati kana? Kana nagarta miti waan ishee fakkaattu kana. Gurri karaa tokkoo na duudeera karaa isatti aanu na duudeera na hojjetaan jiru. Cinna taas. Kun akka indaaqqoo bareedu. Ani koo gabaa galgalaa dareen malee ganaan gurgur fudhadhu bakka as taa'ee jira maal gabaa galgalaati. Gabaa galgalaa? Fudhadhu suura. Kanaaf 800 taatu. Maal nama nana temooree maal immoo. Isuma isaa taatu. Isaan naa kennu. Lukkuu ayyaana. Abboo gurratti nan iyyin maal hundaa kun gurguradha maal ta'e Lukkuu ayyaana namichi sitti yaan jiru. Akkasitti gabaan hin gurguramu bari. Lukkuu Saal jedhee bitadhu deeme ankee bitatte miti dhaltuu kee bitatte miti dhaltuu kee bitatte dhaltuu kee fudhu deeme. maali mucaa kana namni firan qabu mucaan kun. Nan tasgabbeessa qoisa. Jiraati indaaqqoo kee fudhatee maallaqa hin dinee dhiite. Ta'u bakka. Indaaqqoo fudhadhe. Buukii qabdaa? Tiraansferii godhe. Lukkuu narraa gurguramu yoo ta'u baate galeeta morma kee buusala narraa gurguramu. Ayyaana gaarii jaatawa. Lukkuu ayyaana gurguratte kaama lukkuu kee. Lukkuu ayyaana. Kana jedhamu maa gabana jeeqtaati. Lukkuu ayyaana. Lukkuu ayyaana. Lukkuu gurguradda.